Indi ga burayu keessa. Indi gamtu je. Indi gamtu. Maal gochuu fisheerat. Ased daf. Maal goota shi? Maal gochuu qabdi? Maal gochuu? Ha? Ajjeesuu fi? Maal faratoo jetaa argite? Maal ratoo jetaa argite? Jiraata. Kaseen hin jiraanne. Maal godhate? Fura maali ta'e? Ha? Akkamitti qabdan? Maalitti galtee siin jedhe? Maaliin qabdi? Maalitti argamte? Ha? Uniformi? Uniformi irratti hojjisiiste? Kasheen maal taatu? Kasheen baraatu. Eshi. Kasheen jireenya godhana. Eshi. Nana jeesa. Nama meeqa irratti hojjisiistan isin? Nama meeqa akka gootan? Uniformi nama meeqa irratti hojjettaniittu kanaan dura? Meeqa si? Uniformi nama meeqaatiin siin jedhe? Asadi. Buraayyuu keessatti uniformi ijoollee meeqa irratti hojjisiistanii akka isaan hin milkoomne gootan? Jaldurraati. Nama meeqa irratti hojjisiistan? Nama meeqa nyaattaniitti hojii? Nama meeqa galaafattaniitti? Meeqa? Nama 25. Barattoonni duwwaan harka keessa ol kaasa. Barattoonni. Colleges, universities, elementary, high schools kan barataa jirtan cimtaa harka keessan fuudhaa. Humni kamiyyuu isin hin danda'in. Kaa Yesuusin isin hin danda'in. Akka namni eebbifamne gootu. Eshi. Baratti galman geessu. Eshi. Jiraattee nama taatu. Birri meeqa irratti hojjisiiste? 12. Eessaa fuute birichi? Eessaa fuute birichi? Eessaa fuutee kaffalteen siin jedhe? Eessaa fuutee kaffalte birichi? Maal hojiin kee? Maal hojii? Qotee bulaa? Qotee bulaan 12 qabaannaan jireenya maaliin qabaree haadha? Uffata nama sibbiraa qaba. Siin danda'an jedhame. Akka sen sirkaan baaneefi akkas jechuudha. Birrii 12 kana kan kaffalte eebati maqaan namicho. Owwaan dhabi eebati maqaan kee. Maqaa isaa waamu. Eenyu maqaan kee? Inni birrii 12 baaftee mucaa yookaan irratti hojjisiistee afuuramaa wajjin walii galte eebba dhalootaa nyaatte kun. Eebati maqaan asadi. Daf asadi. Daf. Eebati. Daf. Abidda kun. Qabxiidhaan mucaa kee caalte. Ulkaasa namni caaluu barbaadan. Ituma isaan hojjetanii caalta. Iyyiti nan caalaa edme. Caalteeta. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Caaltee argamteetta. Kanaaf namoota amma kana irratti hojjisiiste kaa. Birrii qabda jechuudha. Ati inni birrii amma kana baaftu. Eewwati maqaan kee siin jedhe. Namichi kun eewwati maqaan kee. As daf. Eewwati. Abidda laabu. Salaamooniin. Eewwati sirriitti haase. Salamoon. Obbo Solomoonin inki isaanitti gashadha. Yoo dhiira ta'e immoo dhufu. Argees ol kaasaa. Ituma ati jirtu warattiin namarratti waa gootu safara kee hin jiraatu. Ol kaasaa. Solomoon kisaaraatti galtee. Amma isheedhaaf kan ishee fakkaatu hundan hojjisiiste irraa dafiitii. Ishee guddaa. Si'a sadi dhiicaraa dhigeessa. Tokko. Daf. Yesus jira, rakina korra tanana jira, akka jora. Yesus jira, rakina korra tanana jira, akka jora. Hallelujah. Yesus yaadina. Kat mujay. Eessaa dhuftan? Sodaatte.
Maal sitti dhaga'amaa ture yeroo mana jirtu? Maal? Ishee. Wanti waan nuti naaf ta'u tokko hin jiru. Jireenyi koo addaadha. Maal hojjetta? Mana namaas gochichaan ture. Ishee. Mana kunaas nan hojjedha bakka. Oomaa birriin naaf madda'u. Hojjedhu waan hin dura oolleen argu. Bakka jireenya madaarraan jira. Jalduu dhuftee? Biyya. Ilaga akkas godhu, jarra akka godhu. Nana manaan immoo. Isa Waaqayyo keessa jiru. Isa Waaqayyo keessa jiru. Ammoo jirarta. Jirran jiru jirra ba'ee jira. Waaqayyo balbala haaraa sitti bana. Ameen. Nama guddaa si godha. Ameen. Waldaan keessan eessa? Biyyatti. Waldaa Amaanu'el jedhamudha. Asittoo Asitti waldaadhumaan argin deema. siin mijanne jechuudha. Eeyyuu. Siin mijata. Har'aa kee siin mijata. Iddoo sitti godha Waaqayyo. Gargaarii gooftaa Yesuus. Qabi. Isa Waaqayyo keessa jiruun hin dandeessa. Nama si biraatti isa Waaqayyo keessa jiruun hin dandeessa. Jijjiiramtee yeroo isheen dhufte nama haaraa nutti taate Waaqayyo akkuma dubbate jetti gaa dhufte. Siifa ta'u. Kaa Yesuusin siifaa ta'u. Kottu sirraa banameera irraa ka'e. Waldaa barbaaddetti qabamii hojii Waaqayyo hojjetaatu hojii kan mataa keetii hojjettaati. Yeroodhaaf hojii xiqqoo tokko qacaramta. Hojii xinnoo wayii tokko qacaramta. Garuu kan mataa kee hojjetta. Namoota qacartee walii wajjin hojjettu. Dhaqi sirraa banameera. Hallelujah! Sammuu ishee keessa akka abiddaatti guba ammallee akka abiddaa. Yaa! Dubartoota sadiitu wareeggate mucayyoo kana. Inni maaskii booddeetti deebiftuuti. Harkatti qabaa guba duraadhaani. Kisaaraatti si gashee. Maal gochuu fedha? Maal gochuu fedha asii? Maal goota? Ajjeesuufi bultii sagaluu hataffeewu. Bultii meeqa ilaali? Keessa ol kaafadha. Ani immoo ulfina kee bultii sagalitti achi abbitee. Seexanni du'a kee gaafa inni bultii sagalitti qabu. Ani immoo ulfina kee kabaja qabdu maqaa Yesuusiin maqaa isa hundumaa danda'u kabaja kee guyyaan isaa dhiyaateera. Mee kabajamuun koo dhiyoodheedha. Eessa keessatti nyaachuu fedhan? Ha? Konkolaataa? Konkolaataa? Qabdu warri beektee kuni. Asbid. Baay'eetti sirrikaa bahee warra beektee kanaan. Isin qajeelchuuf kaane. Ishii. Sinumatu nu garsiise. Sinuma harkaa baasu. Eenteen kabbaadii yaa rooboo. Maala jitaa dhaasaa hidhatteetti. Mee an kabbaadii dha. Awwaan tokko waan beektee kun natti tolu tokko sinitti himu duutuu maseeta bidda baasa. Nama tokko waan tokko dandeessu kun jilbii matu garattu nama sin jettantu bira ga'eetu kabbaadii dha. Mee ani hin danda'amu jedha. Maaliif ajjeesuu barbaadde mee? Jiraachuu masheetti naafneetu maayinaafna. Itti naaftu? Maalii irratti hojjettan immoo? Birrii meeqatti fixaniitu? Ringaafatini. Baay'eedha? Meeqa immoo? Amma qoricha qopheessinii raashinuu. Qoricha nyaachisuuf ijaanis nyaattanii ta'uu dide. Birricha meeqa itti hilmaame herrega isaa hojjetu natti. Birrii meeqa? Meeqa si jedhe? Sadiitti as birrii kuma digdama baasni. Ji'a sadiitti asitti moo? Tukkuma digdama sana fiddanii kan sanyii keessa tokko itti dabala laa. Nama si biraatiin ati dibamteetta. Si nyaatan jedhaan.
Maaliif itti naaftu meenatti? Jiraachuma isheen barbaannu. Baay'ee laasee. Jiraachuma isheen barbaannu. Amma isa dhumaa iddoo meeqatti yaaltanii kan isinii ta'uu didi isa dhumaa uffata ishee abiddaan nan dibu itti bu'uu hin dandeessan. Maal gootan jedhe? Najjeefta? Maaloodha? Fura maali? Injiraat? Ajjeesuu barbaadus? Fura maali tati? Wajjima? Caatiidhaan irratti hojjettanii? Caatiidhaan irratti hojjettan? Eessa teessaniitti qaamtan? Manuma ishee? Achuma teessanii ishee? Jaaluma fakkeessanii hidhattan? Nama akka bineensaa sirraa arguteera. Manuma dhageetti hojjeta. Maaliif akka isheen duutu barbaadde? Maaliin itti galte amma? Maal goote hin jedhe? Maal goote qabatte ishee? Eshi. 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 Hammam ta'a irratti hojjette? Baay'ee turtan? Yeroo dhiyoodhaa? Amma gadhiiftanii deemtu? Meeqasin? Itti qaamtee lama taatanii? Biyyoo nyaadha. Ishee wajjin moo? Na lanfatti isheenis? Kottu ches na bira fidi. Gadhiisa. Kaas harkachuudha. Daf akka itti hin deebinetti sagalee guddaadha. Ishee sadii caraanii carraa ishee gadhiisi nagaa ishee gadhiisa. Buta! Isa dhumaa! Ante derdaini, ante wekellenye, amurabdaun akwarichalle, ejeni zereni, torrealle. Hallelujah! Ante defenye, Yesus Gooftaa kottu buletti. Waaqayyoodhaa keessanii ni eega. Ameen. Akkam? Eenyu maqaan? Maanna isa jiraata? Waaqayyo si gargaareera. Sodaatin? Harkaa si baaseera Waaqayyo. Maal hojjettas? Hojii hin qabu. Mana keetti namoonni qaamu? Fa'i. Goddanyoota keetti? Injifadhu siin kadha. Waaqayyo nama guddaa si godha. Ba'aati baachuun hin dandeenye sirraa galagasheera Waaqayyo. Ati nama haaraadha. Ulfina haaraa si dura jira. Sitti hin dukkanaa'u. Waaqayyo hixaa keessii kaaseera. Carraa baay'ee sirriitti gubate. Waan baay'ee argitee dhabde. Namoota hamma keen hojjenne namoota hamma keen finnetu milkaa'ee ati harka namaatti galte. Har'a buluufillee ganaa. Waaqayyo salphina nama oolchaa. Waaqayyo du'a nama oolcha. Waaqayyo asaasaan mana keessan galeera. Gargaara yaa Waaqayyo. Harka keessatti qabaa. Balbala ulfinaa, balbala jireenyaa itti bani. Fira fakkaatee kan isheedhaaf
boolla qotu maqaa Yesuusiin haa qabamu. Ishee irratti kan hojjetan maqaa Yesuus Kiristoosiin walitti gala haa galan. Harkaa waan baafteef galatoo. Wal jedhu. Waldaa kam natta? Isa biyyatti moo asittoo? Asti waldaa maal argin deemu? Waldaa tokkotti qabamiitii barumsa baradhuu jabaadhu Waaqayyo balbala hojii sirraa bana. Ameen. Eessaa dhufteeti? Furaayyuudha. Jechi biyyi kee Wallaggadha. balbala haaraa sirratti bana nama guddaa si godha Waaqayyo. Ameen. Sodaatiin Ameen. jabaadhu kadhadhu. Ameen. Galateeffadhaa.